Oromiyaan boossi lafa gangalatte utuun dhalee qabu maasawaa majeette. Oromiyaan boossi lafa gangalatte utuun dhalee qabu maasawaa majeette. Harka fuune akka mul'atan daawwattootaaf dhaggeeffattoota qaanqeeshoo viidiyoolee keenya kan marsaa jalqabaa tokkoffaa fi lammaffaa irratti waraabuudhaan kan nu tajaajile hiriyaan keenya Jaafar Yuusuf ilmi Oromoo torban darbee lubbuun nu biraa gara waaqaatti deemeera. Maatii isaatiif hiriyoota isaatiif jajjabina guddaa hawwinaaf qaanqeeshoonis gadda keenya ibsachuu barbaanna. Obboleessa keenya Jaafariin biyya kanarraa dachee kanarraa dhabuu keenyatti guddaa gaddineera. Maatiin Jaafar bakka jirtan hundumaatti Rabbi jajjabina isiniif haa kennu. Lubbuu obboleessa keenyaas Rabbi kan jannataa haa godhu jecha gadda keenya ibsanna. Diigatiin nu hanqaad, walii waliin nu hanqaad, dallaa lamaanii achuman nu hanqaad. Waaqi guji gurraacha garaa garbaa ati nu dhage. Eetu nu wawwaad, biyyi keenya nagaa, namni nagaa, galtii nagaa, fuudhuu taneerumtu nagaa, kuntoma daarimuun nagaa, barsiisuu kabaratu nagaa. Eegaa ijoollee teenna isinilleen aadaa teenna guddiftanii guddadha. Bilti gurraattiin arrabni hamaan isinirraa haa godhu. Eegaa eebballee fudhattanii nyaattanii untanii. Akkam olte lammeessa? Akkam jirta? Nagaadha. Maali arramu abaaboodhuma fakkaate? Utuu aariin hin jiru ta'ee kana caalaa bareennee fuulumti kun iyyuu namatti tola ture. Maariyyuu baay'ee bareeda immoo keessatti kan nama dhumu addeena suufii keetiif areedii kee immoo wal fakkaachaa jiru. Karaa kan bareednaa nurra jiru. Har'a haasaan irratti haasofnu haala yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti deemaa jirudha. Haalli yeroo ammaa Oromiyaa keessatti deemaa jiru kun bifa jijjiirratee bifa addaatiin ilmaan Oromoo keessaa Oromoo naannoo Gujii waggaa 100 gabrummaan Oromoo irra ture keessatti osoo aadaa isaanii hin gatin sirna gadaatiin bulaa kan turan har'as bulaa kan jiran Gujiin biyya qabeenya albuudaan beekamtu biyya bunaa biyya dhadhaa biyya damma biyya Oromoota naannoo biraatiif fakkeenya ta'aa jirtu seenaa isaanii haaromfachuudhaan har'a immoo bifa addaatiin fincila diddaa gabrummaa baatii sadiif biyya keenya keessatti deemaa jiru. Ijoolleen gootonni Gujii qeerroon Gujii yeroo kana garuu qabeenyi ilmaan Oromoo qabeenyi dachii Gujii jala jiru dachii Oromoo jala jiru sun alagaan fudhatee nurratti goo'a hin baasu jechuun diina fuuldura dhaabbachaa jiru. Gootummaa ilmaan Gujii har'a godhaa jiran, gootummaa sabni Gujii har'a godhaa jiran, gootummaa qeerroon Gujii har'a godhaa jiran uummata Oromoo naannoo biraatiif fakkeenya guddaa ta'uudhaan har'a biyya keenya irratti abbaan biyyummaa keenya lafa keenya irraa buqqaanee lafa keenya jala jiru albuuda jirus lafa keenya irraa albuuda jirus ilmaan Oromootu itti obbishuu qaba kan jedhu ijoollee nama guddaa jaarsa jaartii utuu hin jedhin ilmaan Gujii ijoolleen Gujii har'a kaanii falmachaa jiru. Kunis ilmaan Oromoo naannoo biraatiif fakkeenya guddaa ta'uu qaba jennee waan itti dubbannu. Fakkeenya gaarii akkasii, fakkeenya bareedaa akkasii, fakkeenya dansaa akkasii faana bu'uudhaan saba lafa keenya keessaa dachee keenya keessaa albuuda guuranii qabeenyaa uumamaa guuranii xiyyaaraan gara biyya isaaniitti gara dhagaa isaaniitti ol guuruun dhaabachuu qaba jedhee ilmaan Gujii xiqqaa guddaa jaarsa jaartii utuu hin jedhin dura dhaabbate kana akka fakkeenya gaariitti ilaaluudhaan Oromoonni naannoo adda addaa jirtan qabeenyaa keessan habadan hin kenninaa. Diinni isin hirkaa fudhatte isinuma irratti gooba baafte isin irratti gadi dutuudhaaf yeroonsaa dhaabate dhumate kana fakkeenya kana ilaaluudhaan iddoo hundumaatti sabni Oromoo ka'ee dachee koo albuuda koo habadan hin argattanii. Agami, dina gombisu
mormani Kalafa keenya rakka baata'ani Kahimale kero karrabe dammaqsiya barata Furtuu bilisummaa fi Oromota Dubbiif rorroon maaster pilaanii kunnuun taane hin kenninu murree nuuf hin finne Ambo deeman, Gaagero deeman, Kaanjini deeman Nagamter gimbii gubbaa wal kakaakan Misi gayroo na jobu baadiyanya Kayikeroon kana Nadaanga darbe Bandaachi lammaffan arge Kayikeroon kana Nadaanga darbe Bandaachi lammaffan arge Kay Oromoon kana Oromiyaa jirani Abashaatoo mugurani Kay Oromoon kana Oromiyaa jirani Abashaatoo mugurani Ageerroo akkuma qeerransa bosonaa wayi sagaleen keessan nu gammachiise barana Ageerroo akkuma qeerransa bosonaa wayi sagalee keessan dinni sodaatte barana Kese ajole balon Kese ajole jima Kese ajole gibi Kese ajole buyu Kanaaf egaa ilmaan Tigraay TPLF wayyaaneen waggaa 25 guutuu ilmaan keenya qeerratti ajjeesuudhaan yakkuudhaan isa kaan mana hidhaatti tottorsuu isa kaan lubbuudhaan fuudhee biyyaa balleessuu qabeenya keenya saamee lafa keenya saamee nuun taphachaa jiru barri inni itti raawwachuu qabu bara 2006 barri inni mootummaan wayyaanee biyya keenyarraa foxxoxxee biyya keenyarraa kaatee qabeenyi Oromoo ilmaan Oromootiin biyyi Oromoo ilmaan Oromootiin bulu ta'uu qaba jedhanii ilmaan Oromoo bakka adda addaatti har'a lubbuu isaanii aarsaa gochaa jiran warri mana hidhaa keessa dararamaa jiran warri miilli irraa citee harki irraa citee iji irratti jaamee har'a godhaa jiran sabboonummaan keessan yoomiyyuu caalaa kan nu boonsaa jiru ilmaan Oromoo kan durii caalaa har'as jabaatee waan kana fuuldura dhaabbachuu qabna jedha qaanqeeshoon. Tooftaa kijibaatiin saba keenya kolaasuudhaan hamilee isaa dudduubatti deebisuudhaan akka inni daran ol hin kaane gochuudhaaf warri itti jirtan yeroon isaa dhumateera yeroon isaa gabaabbateera sabni keenya habadan gonkumaa dachee isaas qabeenya uumama isaas wucoo tokkollee akkasinitti hin kennine hubachuudhaan bakka dhuftanitti deebi'aa sabni Oromoo dadhabeera homaa isin irratti jibbeeraan jenna. Sana duwwaa moo miti yeroo itti Oromoon har'a biyya keessaa qeerroon Oromoo diina ilmaan Oromoo dhiiga ilmaan Oromoo dhugaa jiru kan fuuldura dhaabbattee lubbuu isaanii isa bakka bu'iinsa hin qabne lubbuu isaanii isa tokkitti taate kan dabarsanii kennaa jiranitti tooftaa adda addaatiin intarneetii Facebook paaltook bifa adda addaatiin tooftaa kana jijjiiruudhaaf jecha wantoota waggaa 20 waggaa 25 dura darbe maqaa nama dhuunfaa xureessuudhaan maqaa nama dhuunfaa kaasuudhaan maqaa dhaabaa kaasuudhaan haala qabsoo biyya keessatti deemaa jiru kana fashaleessuudhaaf har'a ololli adda addaa oofamaa jira. Kanaaf Oromoon wanta sheerii gootan waan komentii gootan osoo ilaaltanii ergaan sun maaliif deema jettanii otoo hin xinxeeffatin otoo irratti hin xiinxalin adaraa irraa of qusadhaa isiniin jenna. Kaayyoof qabsoon keenya har'a ilmaan Oromoo irratti duuluu miti. Ilmaan Tigree yookiis wayyaanee irratti duuluudha. Kan ilmaan keenya biyya keessaa ajjeesaa jiru, kan saba keenya biyya keessaa duguugaa jiru, kan albuuda keenyaan taphachaa jiru, warra dhiiga ilmaan keenyaa xuuxaa jiran kana fuuldura dhaabbanne yeroon itti qabsoomnu amma. Warreen namni badiin balleessuu miti. Waaqa duwwaadha kan badiin balleessine. Badii balleessuun namni badiin balleessu yoo ta'e waaqi jiraachuun hin barbaachisu ture. Kanaaf waaqni jiraate. Warreen itti badii balleessan yommuu badii isaaniitti itti gaafataman yommuu warri gaarii godhan immoo gaarummaa isaaniitti itti galata argatan yeroon isaa hin dhufu. Yeroon isaa garuu amma yeroon ammaa kun garuu yeroo itti mootummaa wayyaanee fuuldura dhaabbanne dhiiga dhangala'aa jiru kanaaf lubbuu badaa jiru kanaaf
Oromoo qeesaarratti ari'amaa jiru. Ilmaan Oromoo mana keessatti duwwaa miti dhaaba ofii isaaniitiin ijaaratanii ittiin Oromoo cabsuudhaaf kaatan illee yommuu dhugogaa jiran kana fuuldura dhaabbannu yoo ta'e har'a ololli nuti Jawaar irratti, ololli nuti Jaalle Daawud irratti, ololli nuti Jaalle Leencoo irratti, ololli nuti Jaalle Kamaal Galchuu irratti oofnu kun Oromiyaan bilisoomsu bara. Kanamin kan Oromiyaa bilisoomsu. Fedhiin keenyaaf fedhiin ilmaan Oromoo inni guddaan mootummaa wayyaanee biyya keenya irraa buqqisuudha. Kaaratti hojjedha. Kaaratti hojjedha halkanii guyyaa. Individuaalii maqaa nama tokkoo balleessuun ilmaan Oromoo hin bilisoomsu. Individuaalii maqaa nama tokkoo xureessuun maqaa dhaaba Oromoo xureessuun ilmaan Oromoo hin bilisoomsu. Bilisummaan keenya kan dhufu gaafa harka wal qabannee diina keenya irratti bobbaaneedha. Waggaa 25 guutuu TPLF yookaan wayyaaneen qabeenya biyya keenyaa saamaa gaafa ture nuti wal nyaachaa ture. Waan waggaa 25 dura haasa'aa ture har'as haasa'aa jiru. Isa bara 91 har'as dubbachaa jira. Isa bara 91 kaleessas dubbachaa ture. Isa bara 91 boruus dubbachuuf deemna. Kanaaf dalagaan keenya kaayyoon keenya inni guddaan kaayyoon ilmaan Oromoo kaayyoon qeerroonni guddaan wayyaanee fuuldura dhaabbachuudha. Qaanqeen shawuunis galmisees kaayyoonsees kan seenaan gadameessa isa darbee keessatti dhalate isa ammaa keessatti guddate isa yeroo darbee xiinxala yeroo jennu madaa isa yeroo darbee kakaasuudhaan hamilee ilmaan Oromoo duubatti deebisu isa amma sabboonummaadhaan ka'u tooftaa adda addaa itti fiduudhaan akka inni saba isaa biraa deebi'uuf karaa danda'ameen aaree akka inni facaasu gochuu isa gara fuulduraatti immoo tartiiba kan biraadhaan kan keenya fuudhanii nu itti dachaasanii nuun facaasanii yeroon itti sabni Oromoo addaan waan adda addaa tooftaa adda addaatiin addaan facaasan dhumateera. Kan darbee yeroo kaa'amu kan ammaas yeroo yaadan kan dhufus yeroo xiinxallu waan hundaafuu seera qabna. Oromiyaa bilisoomte keessatti yeroo Oromiyaan bilisoomtu inni badii hojjete itti gaafatama. Inni waan gaarii waan dansa waan misha hojjete itti badhaafama. Kanaaf immoo mana seeraa ni qabaanna. Hanga sanatti obsuudhaan tokkummaa ilmaan Oromoo jabeessuun diina kallattii irratti yeroo kaanu amma jedha qaanqeeshoon. Kanaaf kaayyoon ilmaan Oromoo kan ta'uu qabu akeekni keenya kan ta'uu qabu nama dhuunfaa Oromoo biyya alaa keessa jiru irratti dhagaa guuruu osoo hin taane diina keenya isa biyya keessaa dhiiga ijoollee keenya dhangalaasaa jiru diina keenya isa biyya keessaa qe'eerraa lammii keenya buqqisaa jiru diina isa biyya keessaa ilmaan Oromoo agabsaa jiru irratti ta'uu qabaa jenna nuti. Kanaaf waan deemaa jiru wanta dhaggeeffattanii alanfadhaa. Waan dhaggeeffattanii alanfadhaa akka gaariitti xiinxalaa. Ergaan kun maaliif deeme? Yeroo itti ergaan kun ka'amudha. Macaafa qulqulluu keessatti waan hundumuun yeroo qabaa'edha. Quraana keessatti illee kanuma wanti hundumuun suubii zuuriin salaattu. Zuurii immoo maqriibatti hin salaattu. Hundumtuun yeroo qaba. Hundumtuun yeroo qaba. Yeroo itti wal xiinxallu ni qabna. Yeroo itti wal qeeqnu ni qabna. Amma garuu yeroon isaa yeroo uummata keenya salphina keessa jiru salphina keessaa baafnudha. Amma garuu yeroon isaa yeroo ilmaan Oromoo qe'ee irratti tuffatamee qe'ee irratti ilmaan agaaziitiin ajjeefamaa jiru qe'ee irratti ijoollee xixiqqoo dhiigi lola'aa jiru maanguddoon keenya qe'ee irratti ajjeefamaa jiran barattoonni keenya mana barumsaa isaanii keessatti ajjeefamaa jiran haadhi ijoollee ishee awwaaluu dadhabde yeroo itti qe'ee irraa baqachaa jiran isa kana fuuldura dhaabbachuudha. Yeroo ammaa kana keessatti illee saba keessan irraa gara diinaatti jala galtanii yeroo dheeraadhaaf hojjechaa kan turtan yeroon isin saba keessanitti makamtanii saba keessaniif bu'aa buuftaniidha malee kan isin irratti kaatanii diina duukaa fiiddan yeroon isaa kan dhumate ta'uu amma waan hubattan natti fakkaata. Eeyyee warri diinaafis yeroo isaan gadi gugguuf isiniin jedhan gugguuftanii yeroo surree ofirraa baasiniin jedhan ofirraa baaftanii fedhii garaa keessaniif
bultii yeroo xiqqootiif diina jala kabaroo asiifachuu rukutaa deemtan isin ga'a. Har'a immoo miidiyaa keessatti dheengadda yommuu darbe waa'ee televezyiinii isaa afaan Oromoo eegale kanaan dibbee rukutamaa jira. Qaanqee shoon hin balaaleffattus hin deeggartus. Hin balaaleffannus hin deeggarrus. Sababiin itti hin balaaleffanneef afaan Oromoo afaan guddaadha. Afaan Oromootiin abbaan fedhe haasa'uu danda'a. Afaan Oromootiin abbaan fedhe tajaajilamuu danda'a. Yoo dandeenye afaan Ingiliffaa sirriitti yoo beeknaniif obbo Lammeessaan afaan Ingiliffaatiin ittiin dubbanna. Afaan Arabaa sirriitti beekna afaan Arabaatiin ittiin dubbanna. Namni nu dhowwu hin jiru. Afaanni afaaniin gargaaramuu danda'u. Afaan keenyaan maaltu darbaa jira isa jedhu garuu sirriitti dhaggeeffachuu qabna. Akkuma namooti tokko tokko komentii godhanii waggaa 6 ergi ijaaramanii waggaa 6 booddee maaltu kaase kan jedhu xiinxala. Waggaa 6 booddee maaliif ka'e? Namoonni immoo har'a alagaa wajjin hojjetan lammii isaanii wajjin hojjechuu dhabanii halagaa wajjin warra hojjetan gaaf tokko bakka tokko turreetu walgahii tokko keessa walgahii kana keessatti namni jeeqe callisaa maaloo jennaan callee namni uumama waca maaloo callisaa sagantaa eegallaa jennaan calleedha zimaloo jennaan xaxxee namni dumaan agartanii afaan ajajamu warri amma yoonaa gabrummaan keessa isaaniitii hin baane alagaaf ajajamuu barbaadantu jira. Lammi wajjin jiraachuu hin barbaanne baay'ees nu mirqaansu nun isaatiin afaan Oromootiin haasees dhiises ittiin mirqoomnu nuti. Maaliif isaan waan godhaniif qabu. Waan godhan kanaaf immoo afaan kootiin haasee jedhee kabaroo akka ortodoksii sana rukutuuf haasaa ta'an. Jechi keenya kamtu kooti kamtu naaf mala jennee gadi fageenyaan hubachuu qabnaa jenna jechuudha. Jabaa immoo qaanqee shawurratti gaafas dubbanneerra. Jabaa waaqnis mootummaanis abbaan fedhe isin jaalata. Har'a jabina Oromoo qeerroon Oromoo biyya keessaa gootummaa seen agarsiisaa jiru. Qaanqee maaseen kun isaatii duwwaa miti kan afaan Oromoo haasa'u yoo waaqayyoo jedhe iyyuu CNN afaan Oromootiin dabarsuu ni mala. Ati jabaattee jennaan kan si jaallatu akkasuma. Isaan dantaa mataa isaaniitiif har'a nuuf sabboonummaan uummati kanaan dura afaan Oromoo reediyoo cabsanuun jechaa ture afaan Oromootiin sagantaa dabarfachuun isaanii injifannoo qeerroon fiddeedha kan dagatinaa. Injifannoo qeerrooti. Qaanqee shoon har'a sagantaa isee eegalte itti fufaa jirtu injifannoo qeerroon fiddeedha. Nuti waan akkasii turaan sagantaan qabna turre hin qabnu. Wanta akkasii yaadne hin beeknu. Injifannoo isin gootan warri miilli irraa cite, warri harki irraa cite, warra mana hidhaatti rakkattan, warri reebamtan alangaa wayyaaneetiin kabalamtan ijoolleen kophee wayyaanee ajaa'a sanaan dhaamtan qaanqee shoon har'a bu'aa keessan hin dagatina. Qaanqee shoon bu'aa qeerrooti. Kanaaf kanuma isiniin jennaa amma sirba tokko dubbannu maaliif bookoo maa uummata kana siyaasa duwwaa miti bar xiinxalaa siyaasaa of dhiifama nu godhe. Bu'aarsuunis ni jira miti. Sin bu'aarsina. Har'a sirbii daawwattoota keenya afeeruu barbaanne sirba artist Kamal Ibrahim Shukurii Jamal. Warri kun lamman Kamal Ibrahimii Minisootaa jiraata. Minisootaa keessaa gootummaa artistoota Oromoo isa duwwaa miti gootummaa ijoolleen artistoota Oromoo godhaa jiran keessaa Kamal Ibrahim Minisootaa irraa gara biyyaa dhaqee artistoota biyya keessa jiran waliin sirba bareedaa sirba haala yeroo ammaa wajjin deemu kan hojjeteedha. Kamal Ibrahim galata guddaa siif qabna. Shukurii hedduu galatoomii horaa bulaa viidiyoo kana bareechee babbareechee qormaata meeqa keessa darbanii hojjetan nan beeka. Kan immoo walitti qindeessee amansiisa boleessa koo baay'ee si jaalladha. Galanni keessan hundumti keessan bilisummaa saba keessanii haa ta'u. Dautorra dhaabbadhee
badawanu fikana yoon finfinnee gadi laalu daanga mootarreesse godonga buchi keessa dachiko malaan balleesse natimi yoo waa dhageesse dachiko malaan balleesse natimi yoo waa dhageesse dubbaddu yaadachi lafaan durri koo irratti awwaalame eebaleeka maalaan rafee bula alagaan saamame dubbii lafee fi dubbii lafaa eenyu walirraa hafa 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 ilmi kiyyaa haqa falmataa wareegamus dhiphacheessan kumadaalata ajjechaa fi hidhannuun fitoo falmi gurbaa falmi walirraa jechuu Abbiyo baale haga boole jechuun maaliif hafee Abbiyo gariin osoo falmuu gariin maaliif rafee nura baalee kun hundi hin jiru osoo nu waltaane garaada baalee hin jiraannu kaatti kan nu dhaale Abbiyo maaloo nu falmi gumaa maaloo nu baasi haloo nura baalee kun hundi hin jiru osoo nu waltaane garaada baalee hin jiraannu kaatti kan nu dhaale Abbiyo maaloo nu falmi gumaa maaloo nu baasi haloo karaan fagaatee dhufuu galamii garaana nyaate Abbiyo maaloo nu falmi gumaa maaloo nu baasi haloo baale gubbaan maaltu addaata kairoon ka'ee waan waaqoon dhufe fakkaata harargeerraan maaltu addaata kairoon ka'ee eelamoo dhufe fakkaata wallaggarraan maaltu addaata kairoon ka'ee abishee dhufe fakkaata walli soobuna biyya gara soobuna biyya almaduki buna walirraan dheessinu waliin duuna walli soobuna biyya gara soobuna biyya almaduki buna walirraan dheessinu waliin duuna beenan bobuuna guyyaa halaltuutti jala galgala galtuutti mala takka gad hin jenne jala mootummaatu boota dhala oodiinis natti urgoofte qalbiinis waan yaadde samaalee buuna biyyattaadde booranaa fi gujii keessa eenyumaa walirraa dheessa lammiin boonga budapeessa ilubbaa boorjimma keessa eenyumaa walirraa dheessa lammiin boonga budapeessa Qaanqeen shawuun akkuma beekamte qoosaas ni qabna qoosaan keenya qoosaallee miti waanuma sirrii nurra ga'e tokkotu namooti baay'een barreessuudhaan obbo Lammeessaa waa'ee haadha manaa keessa faranjii sanaa maa calliste waa'ee naan jechaa jiru. Haadha manaa faranjii fuutee turte immoo biyya turte sana. Mee fuutee Finfinneetti wal fuutan afaan Oromoo barsiisaa turte mana bunaa keessatti xaasi gootee ergi wal bartee sana bira noo. Ergi dambalallootti fuutee galte harmee kee bira fuutee dhatte waan si mudate tokkotu jira daawwattoota keenyaaf. Maaltu turee fuudha sana booddee egaa maatiidhaan wal agarsiisuu jira mitiire. Egaa maatii koo ilaaluuf seenis hedduudhatu wanni jettee booda gaanis fudhadheen gale jechuudha. Dambalallootti. Fudhadhee gaafan galuu akkeetan wal baranii. Harmee kee hojjetu. Egaa wal baranii booda anis egaa daadhii kana nan dharra'een jira beektamti.
daadhiima yeroo dhuman taa'u yeroo makaaniyyuu qubool kaaseen akka birillee dhama kaasan birillee dhuman kaasan ispoortii hojjetaa na jettan kanaafuu booda taphadhaa haasa'aa asumatti wanni jedhaati anis dhaqee nama dubbisee dhufaa jedhee mala baasee. Hidhiin qayyuu hidhii bilillee fakkaata. Naannoo kaadha. Bilillee bakka. Isa booda daadhii koo dhuguutti kuten. Isee manatti gattee deemte. Eegaa. Isaan harba armee gabra. Afaan walii galu iseen faranjii afaan beekti. Waan dhumaa walii galu. Qubumaa walii galu. Qofaa isaa ta'ee. Daakuu yeroo. Daakuu. Jedhu. Bishaan dhugaa. Bishaan dhugaa. Tole. Ciqilee. Qaroo. Tole. Akka kanatti walii galuun siin jedha. Boodarraa garuu wanti na mudate tokko yeroon dhufu harmeen koo akkasitti na eegan. Ati isee manatti dhiistee ala oolte gaafati galtu. Anis dhaqee lamaan sadan tokko keessaa darbatadheen muudiidhuma gaariin sii dhufe. Manatti dhufte. Gaafa dhufu. Ati biyyi nagaadha. Biyyi nagaadha yeroon dhufu harmeen koo akka jedhani. Amaatu godhanii seeqa. Maali maattu ta'e. Maaluma ta'e harmee koo eegaa. Maaluma natti fiddee dhufteeti. Jaallanne isaan aadaa Oromoo isaan tintolle dubbiin silumayyuu. Tintolle maaluma natti fiddee dhuftee naan jedha maalan fiddee dhufee maaltu ta'e immoo mammaa jedheen man harmee koo jedheen qaqqabbaneessuu yaade. Kottuu kana laaliqa qalbiitti gaafa nollitu amma isaan marqaa turan sii galee. Harmeen kee. Marqaa nyaattu aadaa Oromooti. Tagammaddoodhaan marqaa yeroo. Amma aadaa faranjii keessatti immoo maaltu jira namni deefuudha malee iseen kaan ayyamamtuudha. Maa iseen kaan gaafettu? Dhufuun? Dhufuun halaala akkuma rakkina hin qabdu dhaqee bakka aadaa isaanii. Booda utuma ta'anii ergaa ba'ee yeroo immoo daaraaf faca'e. Daaraan marqaa balleessa. Maaliif lafa abiddaa bira taa'anii galgala immoo qorraa hiitiin mana keessa hin jiru. Harmeen kee lafa marqaatti isheen achiin teessi. Teessee. Amma isheen teesseedhuma aadaan bara jechaa. Amma aadaa dhuufuun saalfii guddaa caba fafa akka inni ta'e hin beektu. Hin beektu isheenis akkuma aadaa seetti. Harmeen koos akkuma aadaa isaaniitti itti jiru jechuudha. Amma jeequmsa aadaa kan jedhamudha wanti uumame. Amma asii purr gaafa ta'u daaraan marqaa ukkaamse. Cabsi haa cabsu xaxabsi haa xaxuudhaan dubbiin raawwate jechuudha. Gaafa turtu maal kana harree dhuma natti fuute moo harree adii ilma namaa fuute mucaa godha. Kana ture. Kabraan isleen jira yerootti qabate. Kabraan guyyaa torba dhufu bidda. Egaa lammeessaan akka beekamu faranjii fudhatee galee hiriyooti isaa afeerraan harmee isaa bira kaa'ee gabaa dhaqe. Galgala waa dhuguu. Gaafa deebi'u faranjiin akka dinatti surree irraa baastee qabisitu uwwistee butaan ta'an immoo jala jiru fakkaata. Aadaatti uwwiste butaan ta'an immoo jala jiru fakkaata. Ufuun gaafa dhugamu. Oolii jira. Qilleensatti gad lakkise. Akkasii daawwattoota dhaggeeffattoota qaanqee shoo galatoomaa horaa. Adaraa dhaggeeffattoota qaanqee shoo tapha adda addaa saba keenya kan bohaarsu kan gammachiisu yoo qabaattan karaa kan barsiisu kan waan adda addaa nuuf dabarsu yoo qabaattan karaa feesbuukii keenya akkasumas karaa weebsaayitii qaanqee shoo nu beeksisaa isiniin jenna. Akkasumas Oromoonni naannoo Kanaadaa jirtan Kanaadaa Albertaa keessa jirtan qophii guddaan Qeerroo International Support Group kan jedhamu qophaa'ee jira magaalaa Kaalgaariitti. Innis Feebruwaarii baatii makana keessa gaafa 27ti. Magaalaa Kaalgaariitti qophii guddaa qabu Qeerroon qabsoo finiinsaa jiran cinaa dhaabbachuun dirqama namummaa hundumaati. Achitti immoo artistooti gurguddoon beekamoon kan akka Elemoo Alii, kan akka Adam Haruun,
kan akka amartii waaree, kan akka saaliyaa saamii, kan akka habtaamuu lamuu, kan akka callaa carcar, akkasumas kan akka adam haaruun duudhaadhaa fi iddoonis bakka sanatti argamu kottaa bashannanaa isiniin jedhu bashannantanii qabsoo bilisummaa Oromoo finnaa jiru cinaa dhaabbadhaa isiniin jedhu qe'ee. Teessumni magaalaa Kaalgaarii Chinese Cultural Center teessoonsaa 197 First Street South West Downtown itti kennitanii bakka kanatti argamuudhaan wanta isinitti himamu dhaggeeffachuudhaaf bohaaruudhaaf waamichi isiniif darbe kabajuudhaan sa'aatii eeguun akka achitti argamtan karaa qaanqee showuu isin afeerre Tobaaskoonis lammeessaan hin dhufu achitti warri mallattoo isaa barbaadanii hiriira dafaati amma kaasaa inboxii nu godhaati obbo Labbeessaanis hin dhufu Abtaamuunis dhufee wallisaa anis nan dhaqaa ani immoo achirraa oduu tokko isiniin dabarsan ta'a hundumti keessan achitti wal argee Albertaa keessa jiraattanii warri haftan garuu qaanii guddaadha kottaa qeeroo cina haa dhaabbannu qabsoo bilisummaa Oromoo hafidhin isiniin jira qaanqee show wal argeen keenya Chinese Cultural Center guyyaa sana sa'aatii eeguudhaan yeroodhaan tokkotu manatti nafin akka achitti argamtan ammas isin afeerre international qeeroo support itti aanaanis ni dhufa dargaggoo maqaa isaanii dhoofnu nu isinis achitti argama kanaaf fi nagaatti isiniin jenna har'aa fi xumuranneerra torban walitti deebina qaanqee show feesbuukii keenya laayikii godhaa achirraa waan nu barreessaa qaanqee show kan jedhudha loogoon keenya achirra jira nu barreessuu hin dagatina kontaaktii nu gochuu hin dagatina wantas yaada qabdan nu barreessaa mormii qabdan nu barreessaa kaayyoon qaanqee show qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuun keenya haga bilisummaa Oromootti itti fufu. Hamma dhumaatti itti fufna akkasumas immoo wanta sirratu wanta itti dabaluun nurra jiru akkasumas waanuma qabdan saba keenyaaf bu'aa kan buusu karaa inni jedhe ammaatiin nutti daddarbachuu duraa duubatti hin deebi'inaa isiniin jenna. Waan hundumaan sirreessina wanti hin sirreessine waan tokko ittiin muluu keenya kan akka inni biqilu. Malee qottoon xaafii muruu. Dhaqiidhaanii wanna kutataan irra jiru. Hamtuu malee qottoon xaafii muruu. Dhallee laalaa akka kutataan itti jiru. Hamtuu malee qottoon xaafii muruu. Dhaqiidhaanii wanna kutataan irra jiru. Hamtuu malee qottoon xaafii muruu. Dhallee laalaa akka kutataan itti jiru. Shibala koo komodiin barreesse anumaaf situ wafee jarri nurraa deesse. Odeen shimala gadeen nama ganti. Shimala koo xiiqiin dandeessu ati laafinii jira kan si biraanneessu. Shimala koo koolmaan barreesse. Shimala kee koolmaan barreesse. Ati didi waamii walkaasi. Gadi galtuu roorroo dandeessi. Yaabarruu kafanaa hin taane haana mana jarri wal filee kaataa hin duuti mannaa. Rakkoo barasii hin taanes naammasii dubbiin gamaa kaatee dhufte nuttisi. Saneessanumaa uummanni kun onguma dubbiin kalee dhoote dhufte dhuguma. Haribin kuyyuusaa sirni walfaaduu faarsa hojjete gadoon biqiltee akka coqorsa. Kaleessa galgalaa waliin kakatanii coomaltu galee wal qamatanii dingalan qabdu warri shantamaa sochoo hin bakka manni sanumaa jaalan macha koolan macha goobee wayyalaata garri misoomee jaalan macha koolan macha bulee nama jiru meeqaa garee jaalan macha koolan macha bulee wayyalaata garri misoomee jaalan macha koolan macha bulee nama jiru meeqaa garee jaalan macha koolan macha goobee
Galata jarri sobe Yalan bacha kolam bacha bule Nama jiru me kagare Yalan bacha kolam bacha bule